jara keenya araani fi fukka maleen ta'ee bishaan heddummeeffadhuun anjaaniitiin sa'a torban karaa makiinaa ofee sa'a torban makiinaa ofuu habbaa afur takkanaatiin fixe bishaan. Hoggaan paarkii tana gahee makiinaa dhaabee gartee irraa gabba'ee fincaan namuttu seeta. As shokkaay firaan fincaane gattaa'ee baasaa Mustafa jeetiin firaa fincaan. Anaa fincaanuu jirtu teessee tokko ka ilkee qottooruu nama biyya teenyaati warra teeku tokko warra kasi komantii godhu. Jemis tokkoon se'aa'u namichi sun jemis san ta'uu nool. Karaa kana dabraan maratu seetanii viidiyoo. Mee ashee dhooqaati anaa fincaantu maratee tiktok irra gadhiisuu deemamoo maali rakkoonsa? Anaa isa aara qabdu fincaan hin fixanne silaa jalaan fiiga. Poolisni duubaa dhufe meem waxsiyuneem jee tikeetan akkatabu eegale. Tikeetan akkatabee jara keenya qarshii 79 doolara Kanadaadha 79 tikeeta poolistichiin akkatabe boodaan jeen fincaan hoggaan fixadhe. Sariin jeen namicha tokko kofoo jiinsii buluu qabu shamiza gurraachaa fi qalooyitaa gurraattii qabu viidiyoo nama ratee dhaqqabiitii ashee dhooqaati yarraa naa haqiin jeen obboleessoo ani tiktokara faamosiniin garsiise viidiyoo tiyyallee faamosii Tuniara daadhaa jee tiktokarraan deddeemuu deemarraa naa haqii dhaqqabii jeetiin amma poolistichi jala seene suniin as taa'ee eegu jira arra akkumaan ani ta'e jara keenya akkumaan arraan tana ta'e laal shilmiinuu gaalangoone akka maleen ta'e arra guyyaa silaa manaa bahuun qabneen manaa bahe dirqama silaa manaa bahummaan qiyyaa'uu dirqama. Duuba kasi jara keenya namichi ilkee qottoorruu san jemis komantii katabu san na fakkaata. Shakkiin irraa qabe isuma na fakkaata. Warra taa'ee katabu kana bar nuti fuula isaanii agarree hin beeknu. Mee nama fincaan muddee fincaanu maaliif viidiyoo marataa bar ajaa'iba nattaate ilkee qottoorruu godhe. Booda anaan ilkee qottoorruu naan hin jeenaa. Kaaruudhaan jara keenya kaaruu fi qottoorruu adda baradhaa. Duuba jedha kunoo as deemu jira poolistichi. As deemu jira poolistichi dhufu jira. Asheeti yarraa naa haquu qaba telefoona isaatirra. As deemu jira. Kirrim nama jaabar. Namichi suni dhibbaa fi dhibbatti shakkiin irraa qaba jemisii komantii godhu sani tiktok keessa. Shakkiin irraa qaba. Shakkiin